Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko. Amiin. Guyyaa har'aa viidiyoo kana keessatti waa'ee waldhabdee gaa'ilaa, qormaatawwan gaa'ila keessatti mudatan gabaabsinee waliin ilaallaa jechuudha. Namoota baay'ee irratti akkuma mul'atu gaa'illi namoota hedduu sababoota qormaata adda addaa irraa kan ka'e maatii yeroo bittinnaa'u, gaa'illi yeroo diigamu ni mul'ata jechuudha. Kuni maal irraa madda? Callisee miti jechuudha. Gaa'illi kan diigamu callisee miti jechuudha. Rakkoon kan uumamu. Maalirraa kan ka'edha rakkoon akkanaa kan dhufuu danda'u kan jedhuu fi furmaata isaa guyyaa irraa waliin ilaalla. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan namoota biraas hin fayyada waan ta'eef sheer gochuudhaan akkasumallee warri haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuun viidiyoo kana hanga xumuraatti dhaggeeffadhaa. Rakkoowwan yookiin qormaatawwan gaa'ila keessatti ilma namaa mudatan maali? Tokkoffaan rakkoo dubbiiti jechuudha. Diigumsa gaa'ilaatiif ka'umsa kan ta'u. Rakkoo dubbii gaafa jennu wal hubachuu dadhabuun madda rakkooti jechuudha. Wal hubachuu dadhabu. Gaa'ila keessatti abbaan manaa fi haati manaa waliin hubatan taanan, waliin hin karoorsan taanan, waliin hin mari'atan taanan, yaada waliif hin kabajan taanan, tuffiitu jira taanan, gadaantummaa fi olaantummaatu gaa'ila keessa jira taanan, rakkoon kun qormaanni kun guddatee diiggaa gaa'ilaa fiduu danda'a jechuudha. Bakka baay'eetti abbaan manaa haadha manaan dhaggeeffatu, haati manaa abbaa manaan dhaggeeffatu. Tokko tuffataa jechuudha. Isheen maal beektii jedha yookiin immoo inni maal beekaa jetti. Kun immoo wal dhaga'uu dadhabuun rakkoo gaa'ilaa, qormaata gaa'ilaa isa guddaa fi mata ba'uudhaa jechuudha. Tokkoffaa haati manaa abbaa manaa hin dhageessu taanaan abbaan manaa ittiin mari'achuu hin fidu. Sababii isaa nan dhageessu jedhee waan yaadu. Haati warraas abbaan manaa ishee hin dhaggeeffatu taanaan mariif yaada hin dhiyeessitu. Sababii isaa wal dhaggeeffachuun hin jiru. Tuffiitu jira waan ta'eef jechuudha. Kanarraa kan ka'e lammeen isaaniiyyuu yaada mataa isaaniitiin of qajeelchuu jechuudha. Akka yaada mataa isaaniitti murtii fudhatu jechuudha. Murtiin sun immoo deemee gaa'ila isaanii irratti dhiibbaa fida jechuudha. Macaafni qulqulluun maal jedhaa? Dubbiin keessan yeroo hundumaa kan eebbifame haa ta'u. Haasaan keessan akka soogiddaatti kan mi'aaye haa ta'u. Namoota hundumaaf immoo adduma addaatti deebii isaanii isaaniif deebisaa jedha. Ergaa qulqulluun Phaawulos erge Qolaasiyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irratti jechuudha. Kanaafuu mee nuti kana keessa jirraa kan jedhu warri gaa'ila keessa jirtan ilaalaa. Ganaa immoo warri gaa'ilatti galuudhaaf jirtanis isiniif barumsa guddaadha waan ta'eef qabadhaa. Dubbiin keenya eebbifamaadha. Haati manaa fi abbaan warraa mana keessatti taa'anii galgala isaa ta'u guyyaa yeroo kennanii waliin ni mari'atu. Tokkoffaa sagantaan marii jira. Dhimmoota rakkoo uumaman tokko furuudhaaf, wal dhabdeewwan tokko furuudhaaf, jireenya ofii gara fuulduraatti fooyyessuudhaaf tokkoffaa mariin jira. Mariin jira yoo ta'e baay'ee gaariidha. Mariin hin jiru taanaan garuu gaa'ila keessatti qormaata guddaadha jechuudha. Abbaan manaas karoora mataa isaatiin deema. Haati manaas karoora mataa isheetiin deemti jechuudha. Kun immoo deemee gaa'ila keessatti rakkoo uumaa jechuudha. Lammaffaa dubbiin keessan akka soogiddaatti kan mi'aaye haa ta'u jedha. Haasaan abbaan manaa fi haati warraa waliin haasa'an akkami? Yeroo tokko yoo ilaaltan abbaan manaa fi haati warraa jechuudha haasaan isaanii gaarii kan hin taane jira jechuudha. Kan nama jibbisiisu jira jechuudha. Miira kan tuqu jira jechuudha. Miira tuffii kan of keessaa qabu jira jechuudha. Abbaan manaa yookiin haati manaa lamaan keessaa tokko kan wal tuffatan jechuudha. Haasaan isaanii kan hin mi'oofne kan hin bareedne jira jechuudha. Kun immoo rakkoo gaa'ilaa sirriitti uumuu danda'a jechuudha. Lammaffaa tokkootiin deebisaa jedha Phaawulos. Fakkeenyaaf abbaan manaa haadha manaa waa gaafatee deebii irraa kan dhabu taanan. Haati manaas abbaa manaa gaafattee deebii kan irraa dhabdu taanan tuffiitti ilaalamaa jechuudha. Itti gaafa dubbate ishiin jalaa yoo calliste, yoo ishiin itti dubbatte inni yoo deebii hin deebisuuf ta'e yookiin afaan badaadhaan deebisaaf yoo ta'e nageenyi isaanii xiqqaachaa, jaalalli isaanii hir'achaa deema waan ta'eef kuni guutumaa guututti gaa'illi sun akka inni qajeelaa ta'uu fi
gaa'ela eebbifamaa akka ta'uuf wantoonni akkanaa guutumaa guututti dhabamuu qaban jechuudha. Abbaan manaas haati manaas waliin mari'achuu, rakkoowwan dhufan hunda waliin gatta'anii furuu isaan irra jiraataa jechuudha. Rakkoon gaa'ela keessatti inni guddaan uumamu walitti muufachuudha jechuudha. Abbaa manaa fi haati manaa walitti muufatanii buluu. Walitti muufatanii buluun abbaa manaa fi haadha manaa balbala guddaa diinaaf banaa jechuudha. Waliin kan hin nyaanne, waliin kan hin mari'anne, waliin kan hin haasofne, walitti muufatanii walirraa galagalanii siree tokko irra kan ciisan, kan rafan, ganama kan walitti hin dubbanne, yoo ijoolleen jiraatan ergaa karaa ijoollee kan dabarsan taanan wal dhabdee suni bubbulee rakkoo guddaa uumuu danda'a jechuudha. Kanaafuu kun otoo hin dheeratin furamuu qaba. Rakkoo gaa'elaa akka hin taaneef yookiin qormaata gaa'elaa akka hin taaneef. Lammaffaan fedhiif ofittummaadha. Rakkoo gaa'elaa fiduu kan danda'u jechuudha. Hiriyaan gaa'elaa tokko yookiin abbaan manaa fi haati manaa dhimma ofii yookiin ishee irratti qofa hundaa'uu, fedhii ofii qofa galmaan gahuu, yaadni ofii qofti akka fudhatamu taasisuu osoo hin ta'in madaalli isaa kan eeggate ta'uu qaba jechuudha. Lamaan isaanii kan giddu galeeffate, lamaan isaanii kan gammachiisu ta'uu qaba jechuudha. Jaalalli isaan gidduu jiru, fedhiin isaan gidduu jiru, tokkummaa isaanii kan ibsuu danda'u, waliigaltee isaanii kan cimsuu danda'u, jaalala isaanii gara fuulduraatti kan itti fufsiisuu danda'u ta'uu qaba malee madaalli isaa kan jallate ta'uu qabu jechuudha. Yookiin fedhiin abbaa manaa yookiin fedhiin haadha manaa caaluu hin qabaatu jechuudha. Isheen fedhii guddannaa yoo qabaatte, inni immoo fedhii balleessuu yoo qabaate, fedhii dhuguu yoo qabaate, fedhii yaada isaa haadha warraa isaatti ibsachuu caala gabbahee namoota biroo jireenya isaanii keessatti isaaniin ala ta'anitti ibsachuu, ittiin mana keessatti haasa'amu gabbahee alaa kan dhagahamu yoo ta'e madaalli isaa gaafa sana gaa'elichi maal ta'a ni jallata jechuudha. Amantummaatu dhabamaa jechuudha. Waliigalteetu dhabamaa jechuudha. Wal tuffiitu dhufaa jechuudha. Kanaafuu fedhiin gaa'ela keessatti jiru lammeen isaaniiyyuu kan wal madaale ta'uu qabaa jechuudha. Sababii isaa gaa'elli mataasaa jaalaladha waan ta'eef. Gaa'ela keessatti fedhii kiyya malee hin ta'u yaadni jedhu madaalli jaalalaa fi gaa'elaa jallisa. Kanaafuu waanuma hundaa jaalalaan danda'anii wal hubatanii fi utubanii jiraachuudha malee fedhii ofii qofaa calaqqisiisuun sirrii miti jechuudha. Jaalala jechuun immoo waa hunda danda'aadha jechuudha. Qulqulluun Phaawulos ergaa isaa warra Qorontosiif ergise tokkoffaa boqonnaa 13 lakkoofsa 4 irratti akkana jedha. Jaalalli danda'aadha, gaarummaas ni agarsiisa. Jaalalli ni naafu, ofiis hin jaju, ofiis hin bobbokoksu, of hin tuuluu jedha. Kanaafuu namni jaalala keessa jiraatu danda'aa ta'uu qabaataa jechuudha. Jaalalli lafa salphinaan dhaabbatu, waan isatti tolu qofas hin barbaadu, hin dallanu, waa namaas nama irratti hin lakkaa'u jedha. Kanaafuu gaa'ela keessatti, jaalala gaa'elaa keessatti hamaa lakkaa'uu caalaa bifa gaarummaa fi qajeelummaa qabuun ilaalanii madaalanii jiraachuun dirqama jechuudha. Jaalalli qajeelina dhugaatti gammada malee jallinatti hin gammadu. Jaalalli karaa tokkoyyuu nama lafafu hunduma isaanii amana, hunduma sabdata, hundumas ni obsa. Kanaafuu gaa'ela keessatti obsa qabaachuun hunda danda'uun barbaachisaadha jechuudha. Abbaan manaa gaafa mana keessatti dogoggore, haati manaa gadi baatee lafa hiriyoota ishii wajjin buna dhugdutti waa'ee abbaa manaa ishii kan lafaftu, kan haasoftu yoo ta'e rakkoo wal dhabdee guddaa fida. Abbaan manaas wal dhabdee mana keessa jiru gafuudhee bahee yoo hiriyoota isaatti kan haasa'u ta'e yeroodhaaf hiriyoonni isaa irraa fuudhanii yeroon booddee immoo itti kolfan. Kun immoo madaallii jaalala isaanii hedduu jalaa jallisaa jechuudha. Kanaafuu tokkoffaa gaa'ela keessatti iccitii qabachuun murteessaadha jechuudha. Gaa'ela iccitii qabachuudhaan rakkoowwan mana keessa jiranii fi qormaatawwan mana keessatti gaa'ela keessatti mudatan karaa nagaa ta'ee fi jaalalaatiin furuudha malee rakkoowwan mana keessatti mudatan qaama biraatti dabarsanii kennuun madaallii gaa'elaa sana jallisee hammeenya guddaadhaan isaan gahuu danda'a waan ta'eef kanarratti of eeggannoo guddaa gochuun barbaachisaadha jechuudha.
Gama biraatiin diiggaa fi rakkoo gaa'ilaa qormaata gaa'ilaa kan fidu inni guddaan rakkoo diinaati jechuudha. Diina gaafa jennu diina daabiloosidha jechuudha. Kunis akka mana kiristaanaa keenya keessatti jechuudha gaa'illi iccitii qulqulluu waan ta'eef diinni daabiloos tokkummaa gaa'ila kanaa diiguu ni barbaada jechuudha. Kanaafuu gaa'ila sanarratti ni inaafaa jechuudha. Diinni gaafa inaafu akka jarri walitti muufatan akka isaan walii galtee dhaban tokkummaa fi jaalala akka dhaban nageenya akka dhaban taasisaa jechuudha. Gaafa kana immoo gaa'illi nagaa dhabe, tokkummaa dhabe, marii dhabe jechuun immoo madaalliin gaa'ila isaanii jallateera jechuudha. Rakkoo hamaa keessa galeera jechuudha. Akkasuma immoo inaaffaa fi wal shakkuun akka dhufu taasisaa jechuudha. Kana keessatti egaatii gaafa wal shakkuun dhufu walamanuun gaafa dadhabamu gaa'ila sana keessatti qormaanni babal'achaa deema. Qaamni sadaffaan kan biraas galee jaarsummaadhaaf ta'a. Gaafa sana immoo iccitiin gidduu isaanii jiru sun ni ba'a. Gaafa iccitiin gidduu isaanii jiru sun bahu immoo namoonni iccitii isaanii dhaga'an immoo fuudhanii kallattii biraatti odeessu. Kanarraa kan ka'e yaadni isaanii tasgabbii dadhabee walii galtee dhabuudhaan gaa'illi isaanii sadarkaa diiggarra ga'uu danda'a jechuudha. Kana waan ta'eef furmaata kan ta'uu danda'u wal shakkuu walitti inaafuu fi wal arrabsuu afaan hamaa dubbachuu osoo hin ta'in gaa'ila keessatti obsaan jiraachuu fi jaalalaan danda'u akkasumallee waan gaarii qofaa walirra barbaaduudha malee hamaadhaaf dabarsanii wal kennuu dhiisu. Kanammoo furmaata kennuudhaaf jecha kadhachuu, sagaduu, soomuuf, gaabbii galuu fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuudhaan diina daabiloos immoo ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf akka macaafa qulqulluutti yoo ilaalle gaa'ila keessatti jechuudha qajeeltoo ta'anii qorumsa diinaa hinjifachuudhaan keessa darbanii jireenya qajeelummaa kan jiraachaa turan jiru. Fakkeenyaaf Abrahaamin yoo ilaalle ijoollee dhabuudhaan yeroo hedduu qoramaniiru jechuudha Saaraa fi Abrahaam. Garuu amantii fi obsaan danda'uudhaan qormaata isaan irratti dhufe hundumaa obsaan danda'anii Sillaaseen dhumarratti isaan eebbiseeraa jechuudha. Kanaafuu qorumsawwan dhufu hundumaa obsaan danda'uu fi amantaadhaan jabaatanii cimuun furmaata guddaa namaaf kennuu danda'a jechuudha. Ammas rakkoo gaa'ilaa guddaa kan ta'u jechuudha. Rakkoon akka Abrahaamii fi Saaraa namoota gidduutti gaafa mudatu maal eegda baateen fuutu, maal eegda baateen heerumtu, amma yoomitti ishee eegda, ishee dindeessu, inni dhalchuu hin danda'u yaadota jedhamtu sammuu namaa keessatti bilbilamaa jechuudha. Kanarraa kan ka'e namoonni yaada kana dhaggeeffatanii amma yoomittiin ilmoo malee taa'a, amma yoomittiin ani boqonnaa dhaba, amma yoomittiin abdii osoo hin qabaatin hanga yoonaa tura jechuudha. Namoonni gaa'ila mana isaanii jiru dhiisanii kan biraa barbaaduuf deemuu jechuudha. Gaafa kana immoo qorumsi gaa'ilaa bal'achaa deema. Diinni sarka galfatee gaa'ila isaanii diiguudhaaf karaa argataa jechuudha. Kanaa mannaa akka Abrahaamitti obsaa fi amantiidhaan turanii dhumarratti eebbifamu wayyaa jechuudha. Lammaffaa immoo Yisaaqii fi Ribqaa yoo ilaaltan jechuudha. Eesaawuu fi Yaaqoob jechuudha. Obbolaan lamaan jechuudha. Rakkoon nageenyaa gidduu isaaniitti mudatee ture jechuudha. Innis Eesaawuu obboleessa isaa Yaaqoobin ajjeesuudhaaf barbaadaa ture. Kana gidduutti haatii fi abbaan isaanii dhiphachaa turan. Haa ta'u malee jechuudha. Waaqayyoon kadhachuudhaan qormaataa fi garaagarummaa gidduu isaaniitti uumame sana obsaan dabarsaniiru jechuudha. Kanaafiyyuu qorumsi gaafa uumamu obsaan dabarsuu fi danda'uudhaan malee kallattii adda addaatiin gaa'ila diiguudhaaf gaa'ila jeequudhaaf murteessuun gaarii miti jechuudha. Har'aaf mana yoo ilaalle egaa kutaa itti aanu keessatti immoo rakkoowwan gaa'ilaa gurguddoon kanneen biraa maali kan jedhu waliin ilaalla. Viidiyoo kana sabiskiraayib gochuudhaan sheer laayik gochuudhaan hanga dhumaatti wanta na hordoftaniif guddaa galatoomaa. Viidiyoo kan biraadhaan deebinee hanga wal arginutti immoo nagaadhaan tura. Subhaanallah.